jirra qabaatii nuufidha. Maraattuu eenyuun namarraa hidhata yoo jette maraatota nuutu hidha. Namni maraachimmaasii orma keenya baqqaa tokko silaa osoo Khaalid bakka baqqaa jeeni silaa bareeda. Warri asiin bakka gadi dhaqe mana dhalaa dhayxanii dhalaan akkanumatti waanuma isiin jette gosa takka hogguu isiin arrabsitu bira teessanii gosa waan arrabsitu osoo nu banne teessaniituma isii deeggartan. Aboo obboleessoo koottaati walirraa fuuna harmallaa teenya nuu qabata harmallaan harargee isiidhaan gatii teenyaas balleesse isiidhaan nu cabse nurraa qaba. Harmallaan teenya kheyriin qabdu sirriin jirtu harmallaan nurraa dhoorkaa qaqqabaa miidiyaa kanarraa harmallaan deeggarina asitti ol baaftanii antanumaan jaa harmallaan harargeedhaa irra guddaan hamileedhaas nu tuyte nuus balleessite dhalaan duratti bakka dhiirti jirtu hin dubbattu amma dharaan ol baatee carraa fudhatti bar ol baatee carraa nurra fudhatti. Saniifuu anan ganumaan jaawaan hafe boodaan itti guuta galatooma. Dhugaa keetii galatoomi wallaahi garuu dhalaa argee ogwennu kaganda jirtu wallaahi naguma garuu ta biyya namaa keessa jirtu keessaan keessatti ta Soomaalee keessa jirtuu fi ta biyya asiin karaa baaraatiin deemtu wallaahi maqaanu nyaatte wallaahi dhugaa soytanii bakka tanatti wallaahi. Kabiyya jirtu gonkumaa kaganda jirtu kama beetaan waan kaan itti sii guuta. Laa waan takkaan itti sii guuta asitti amma warri inta harmalloonni kun irraa dhalatee biyya tana dhufe rakkoodha qaba. Maammadoon keenya rakkoodha qaba. Warri ammaan tana jaartii namaa tani haa qabdu tan nuti beeynu gurbaan kan nuti beeynu intalti tan nuti beeynu aboo ilmaan muslimaa taanee wallaahi billaahi isiini haa qabdu ta ilmaan qabdu jaarsi asirraa qabamee biraa laga bu'ee isiin asitti abbaan qarshii 2,000 maallaqa Suudii fudhatee jechuun ni gurbaa san jibbeetiin jira jennaan gurbaan qabamnaan ni haadha wajji kan jaarsi ni haanii ni jaartitii jajee booyu abbaan qarshii 2,000 fudhatee tumaatti ni haa gubbatti akka waan hidhamuutti wajjin jira harma wajjin galan isa kana jalaa is boruun madeemti amma yoo kun majuula nuti shurxaan nu qabe isa kana qabe borummaasii qarshii 2,000 kafale. Isuma deeggarsa jaartii namaa qarshii 2,000 arraan tana kumbiraa qaba qarshii 2,000 kafaleetti qarshii 2,000 ni haa godhata ni haa godhate majuula inni murtaan qabee kuchi qarshii 2,000 kafaleetti maasii hafe haasitti hafe ni haa godhata jechuudha. Akkanatti nama 20-30 abbaan qarshii 2,000 rarrarra intala saaniitii bakka laalan dhalaan teenya bakka laallattu hudduun isii horotte ilmaan bakka meeqaa horte ganaa dhalaan namni meeqatti fayyadamu hudduun ni ooyetii khasaaraan. Hudduun si wayii tokko barteere. Haalit amma fakkeenyaaf gizee jilbiifachifnee salleettanis warri harmallaa fuudhee kun akkami dhokdhok jetti moo. Hudduun hiikattee beektaa hudduun akkataatti hiikatte danuubaas. Hudduun hiikattee jettee beektaa hudduun akkataatti hiikatte danuubaas mee haalii raawwii keenyaa raawwii fasenaa. Akkatti hudduun hiikatte naasiima akkatti hudduun hiikatte siimiidha. Akka jettu himi gaayise warri harmallaa fuudhee alhamdulillah rabbil alamin. Akka jettu laal na dhageeffadhu. Hudduun amma gaafa duraa yeroo duraa harmallaa qaqqabachuun beektu. Ammaan tana lakka kuun dhufu miila samitti ol qaqqabachuu barti. Amma joollee teenya dardara xixiqqaa tokkootu lubbuuyye joolleen takkaa fi lama maal kana wanni kana jala yaatuuf miila duuda gubbaadhaan walitti deebifteetii hirpha kanaan duuda kana keessatti gallaqiftee hudduu isaa tana henyeef gootii ganaa hudduun isaa talfaste dhiiraas. Wallaahi. Amma akkasitti miila sami qaarsitee duuda kana gubbaatti gadi lakkifnaan fi if keessa gakkuchiifnaan hudduun isiitii kor jetti. Ganaa hudduun isii faayidaan qabdu hudduun isaa faayidaan qabdu. Maali maali? Akkasitti Maammadoo qilleensi ganaa tokkoon amanfattu kunnaan kaanumarra buuti bakka qarshuma sharaasharu akkasin nu kasaarte. Obboleeso Maammadoon gari haa jaarsi biraa dhaluma dhiirti asitti dhiiftee irraa qabamte akkanaa jettaniin fuudhina.
hin fuudhinumaa waa lafatti haftu dhalaa bakbaaqaa khaalibbaanu sun haa lafatti haftu dubra yoo rabbi isinii kenne obboleessoo maammadoon keenya dubra fuudha dhalaa takkaan heerumin yoo alat salamtellee dhalaa takkaan kaan irran gahin fuudha alatti salamuu ajala Carraa tokko naa kannime. hayyee Amma dhalaan tun wal keessa jirti yoo dhugaa rabbii san dubbanne raawwi bakka kanatti amma fakkeenyaaf dhalaa dubra qofa fuudhaadha warshaan dubra oomishee as naqees hin jiru. Intalti namaa takka akkuma seera abbaan ganama ittiin guddise. Ati Sumayyaa ta'e fuuteemi? Sumayyaa ta'e fuuteemi? Fuuteemi jaartii qabdaami? Jaartii qabdaami? Yaada ibsa jiru. Jaartii isaan harmalla fuuteemo harra bisa shaayidaa dubra fuute adda nu baase. Harmalla. Bunurraa os gurbaa jaartiin qaba kuni. Fuudhee rabbiin haa ajjeesu gaaf tokko hoggaa harka dudubatti hidhamee bira dhaabbattee har'a bira dhufeetiin jirattu maal abbaa Fuudhee mana dhagee kakati jinni naabbiya ka gurbaadha. Hin fuudhee bo'us naabbiya ka ilma diran kakatini. Ilisiin jaaladha. Laala amma jinni wanni waliigaluu qabnu keessatti ammaan tanan mormitanillee jechuun yaada keessan niin deeggara dhugaadha. Amma biyya kana keessatti dhalaan jaarsii yeroo qabamee yeroo duraa wal jaalatan. Ammoo deebi'anii inni qabamee mana hidhaa galee taanaan dhugaadha wallahi jibbuun sun dhugaadha ansanillee ragaan hin yoo kam xiqqaatte nama 150 beekan dhala ta'e dhiira jechuudha osoo walillee abbaa mana keetii kana maalirra wal loltan wallahi naaf inni takkaa walil lolli ta'eef maalirratti manta adda baatan an bakka inni gallaanumaan kalaas innis fagoodha jira mumkin narra fuudhuufa danda'a yoo galee bakka shakkii jechuudha shakkii kanaan dhalaa miiqaan beeka wallahi billahi siigalee kan inni kakachuu danda'u as keessatti